Baga yaadannoo ayyaana dhalachuu Fayyisaa keenya Gooftaa Yesuus Kiristoos kan bara 2022 yookaas akka lakkoofsa biyya kanaatti immoo bara 2014 nagaadhaan isin ga'een jedha. Egaa yaadannoon ayyaana dhalachuu Fayyisaa keenya Gooftaa Yesuus Kiristoos kun egaa nuun warra mootummaa du'aa, mootummaa cubbuu, mootummaa rakkinaa jala turree biyya lafaa keessatti of gadi deebisuudhaan nuuf dhalatee nuun gara mootummaa ifaatti, mootummaa jireenyaa, mootummaa bara baraatti immoo isa nu dabalee Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin guddifnee galateeffanna. Egaa yaadannoo kana yemmuu kabajannu dhalachuun Gooftaa Yesuus Kiristoos nu keessatti jireenya haaraa, karaa haaraa, mul'ata haaraa, jireenya haaraa waliin akka nu keessatti dhalate yaadachaa jireenya fuulduraatii fi nagaa, eebba, fayyina, badhaadhummaa, milkaa'insa isaan kana abjochaadha kan nuti kabajannu. Sababni isaa Gooftaa Yesuus Kiristoos tokkicha ilma isaa nuuf dabarsee kennee gara jireenya bara baraatti waan nu waameef jechuudha. Egaa macaafni qulqulluun keenya waa'ee dhalachuu Gooftaa Yesuus Kiristoos yommuu dubbatu akkas jedha. Isaayyaas 9:6 mucaan nuuf dhalateera, ilmis nuuf kennameera. Humni mootummaa isaa gatiittii isaarra jira. Maqaan isaa Gorsaa, Dinqii, Waaqayyo Jabaa, Abbaa bara baraa, Hangafa nagaa hin jedhamaa jedha. Egaa isaan kun waa'ee isa amma dhalatee kana warra ibsanidha. Maqaan isaa tokko qofaa miti jechuudha. Waaqayyo Jabaa, Waaqayyo Guddaa, Abbaa bara baraa, wantoota kanaan wantoota nuuni biyya lafaa kanarraati gurguddaa akkas beekaa jennee keenyu kanaa wajjiniin gaafa wal madaallu tokkichi qofaan Yesuus Kiristoos isa amma dhalate ta'uu isaa dhugaa nuuf ba'a. Baga yaadannoo ayyaana dhalachuu Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2022 yookaas 2014 nagaadhaan geessan. Ayyaanni kun ayyaana gaarii isiniif haa ta'u.